kobojite sifina la 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 loko kokota jalala okomme jalala namote olle ko galcheen jira daqiiqaa 10 booda nan baasachu. Hai har'a nyaata hojjechaa jira. Yeroo hundayyuu haasaa qofa osoo hin taane istimeen akka baalamoyaa ta'ellee isin agarsiisuun barbaada. Maal hojjechuu barbaada? Makroonii wannaa wajjin jechuudha. Makroonii foon wajjin foon as jira. Innaa maalidha warqiin baalamoyaa naseetanii guyyaa tokko isin agarsiiseen beeku haala itti nyaata hojjedhu. Viidiyoo hojjedheen beeku nagaraachillee haala nyaata itti hojjedhu. Naaf hin mijatu malee viidiyoo waraabuun. Ani baay'ee gobazii baalamoyaadha. Sirriitti nyaata hojjechuu beeka. Nyaata koo harka wajjin nyaatama. Harka wajjin jechuudha. Innaa na wajjin tura haalatti hojjedhu. Hundayyuu isin agarsiisaa dhumarrallee maal akka ta'u. Innaa akkasanii kun amma shunkurtiidha. Islaamii jira. Gana waa baay'eetu gala maal. Innaa na wajjin tura. Innaa amma maaliin godha? Laamiin gubbaarra itti godha. Innaa gisee an dhugaa garuu nyaata hojjechaa viidiyoo waraabuun ulfaata malee yeroo baay'ee bar guyyaadhaan nyaata ajaa'iba hojjedhaan. Akkamitti viidiyoo waraabaa minaamin natti hin tolu. Manallee waan oolanii jechuudha. Warri kan koo jechuudha. Intalli kun nyaata maal nyaata viidiyoo waraabdu minaamin jedhanii. Mana ganda ari'atu jedhe sodaanna malee baalamoyaa nani sirriitti hojjedha jechuudha. Amma wantoota itti goggodhu sinagee amma laamiin kana fakkaata bilchaatee jira. Wantoota itti baharaat soogidda minaamin ittiin goone bakka tokkotti godha. An akka karaatti akka ofii kiyya hojjedhutti hojjechaara. Asitti immoo makroonii finaqeen jira. Amma baharaa itti godhu isin agarsiisa. Innaa amma duraan dursii kana itti godha. Soosii itti naqa. Kun soosiidha. Kabraallee wanti itti godhu jira. Kana jechuudha. Kan biraa kanas ittiin godha. Ani kana diqqeessin itti godha. Boodarra jechuudha. Kalarii diqqoonnaa jedhuufi. Yoo hunda itti godhina beekan akka tokko wannaa jedha. Ani beeka kaasin barsiisan jiru akka tani mana keessatti hojjechaa jiru isin agarsiisaadha malee. Ani akka ittiin hojjedha. Makroonii wannaa wajjin jechuudha. Akkasanii amma bishaan irratti godhee waan hundaa xumuramee jira. Yeroo sirriitti bilchaatee yeroo makrooniin bilchaate gubbaarra makroonii itti naqaa ergasii hanga dhumaa ilaalamu. Haala ittiin hojjedhamu ilaala. Ajaa'iba!
akkanatti seete ambootti galuun akkanatti seete wajjin bulbuluun akkanatti seete nyaata warqii nyaachuun fuudhaniiti malee abbaan manaa kiyya garuu dhugaa rabbi carroomadha dhugaa dubbachuuf taanan jechuudha carroo qaba nyaata koo kana akkatti hojjedheessa nyaachisaa jechuudha bara annaa amma sin xumurree tura. Amma immoo jechuudha jibni gubbaatti godha akkuma argitan amma immoo jibni gubbaatti godha akkuma argitan jibni kana anu gara nyaata hojjechaa gidii waraabuu baay'ee ulfaata እና ergas immoo jibni kana yoo itti godhu foroonii keessa galchaa jechuudha daqiiqa muraasa sirriitti akka gubbaatti wanna ta'u jechuudha እና keessanii እና amma foroonii keessa galcheen jira daqiiqa 10 booda nan baasa jechuudha.